Oduu keenya jalqabaatiin miidiyaan guddichi mootummaa naannoo Oromiyaa OBN dhaabbata Meettaatiin fuulli miidiyaa hawaasaa isaa yookiin ammoo akkaawuntiin isaa kan hordoftoota miiliyoona 2tti dhiyaatu qabu Feesbuukii gubbaa haqamuun dhaga'ame. Akkaawuntiin OBN kun akkamitti haqame? Maaltu jedhame? AJM gabaasa bal'aa argate qaba isin biraan ga'a. Oduu biraatiin godina Halabaatti balaa lolaa cimaa mudate yoo xiqqaate namoonni 5 lubbuun darbuun dhaga'ame. AJM oduu ganamaa keessatti nama tokko lubbuun darbuu gabaasee ture. Amma immoo oduun gaddisiisaan haaromni godina kanaa dhaga'ameera. Bal'ina isaa ni dhageessu. Oduu biraatiin godina Arsii aanaa Roobee Dida'aa keessatti shororkaan waraanni mootummaa uummata irraan ga'aa jiru itti fufee jedhame. Arsii bakkoota garagaraatti qaamonni mootummaa uummata dararuu irratti argamuu jedhameera. Dhimma kanarrattis gabaasa bal'aa isin biraan geenyaa akka mooltan daawwattoota hordoftootaan olee Global Media. Odeeffannoo keenya galgala kana qabannee dhufneeti jirra. Odeeffannoo keenya ijoo isaa amma dhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Hanga xumura sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya hiriyoota keessan biraa akka dhaqqabuuf ammoo like, share, subscribe godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaan gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu keenya jalqabaatiin godina Arsii aanaa Roobee Dida'aa keessatti shororkaan waraanni mootummaa uummata irraan ga'aa jiru cimee itti fufee jedhame. Aanaa Roobee Dida'aatti nama naga'aa hunda maqaa ergama wobootii jedhuun qabanii hidhaatti guuruun itti fufee akka jiru maddeen garagaraa ibsuu irratti argamu. Tibbana namni maqaan isaa Abdurrahim Haji Kamal kan magaalaa Adaamaa jiraatuu fi dhalootaan Roobee Dida'aa ganda Mararoo Sibee ta'e maatii isaa dubbisuuf deemee qabamee achumatti hidhamuu maddeen dhimmichatti dhiyeenya qaban wabeeffachuun Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork gabaaseera. Waraanni mootummaa odeeffannoo waraana bilisummaa Oromootiif kennitu jechuun namoota naga'aa hedduu qabanii hidhaatti guuraa akka jiran maddeen kun ni dubbatu. Miseensonni raayyaa ittisa biyyaa naannichatti bobbaafaman duula guyyoota 40 kan waboo balleessuuf mootummaan labse mirkaneessuuf dararaa adda addaa uummata irratti raawwachaa jiraachuu maddeen kun ni himu. Haaluma wal fakkaatuun godinuma kana Arsii aanaa Sirkaa naannoo magaalaa Xareetaatti humnoonni finxaaleeyyii faannoo mootummaan dhoksaan Oromiyaa keessatti ijaaree haleellaa sanbata kaleessaa namoota nagaa irratti raawwataniin yoo xiqqaate namoota 5 ajjeesuun 2 immoo achi buutee dhabamsiisanii jiru jedha. Maddeen gabaasa achirraa ergan namoota ajjeefaman kan maqaan isaanii argame Muhammad Hussein dhalataa ganda Heellaa Xareetaa, Muhammad Arabaa magaalaa Xareetaa ganda Duwwaa tokko, Ahmad Haji Kadir akkasumas ammoo Umar Hadiidoo dhalootaan ganda Gallabee Amajaa, Sufiyaan Muhammad dhalataa ganda Birboo yoo ta'an kaleessa haleellaa humni finxaaleeyyii faannoo deeggarsa mootummaatiin naannichatti ijaarame fudhateen ajjeefamanii akka jiran namoonni dhimmicha beekan ni ibsu. Namoonni 2 ammoo hanga oduun kun qindaa'etti achi buutee miila Bakar Waaree garee kanaan ta'aniiti jiru jedhameera. Godina Arsii aanaawwan garagaraa keessatti dararaan humnoota mootummaatiin namoota nagaa irratti raawwatamu guyyaadhaa gara guyyaatti dabalaa jira. Keessumaa aanaa Roobee Dida'aa keessatti gareen mootummaa uummata irratti bifa qindaa'een bobba'uun hawaasa dararuu hanga buqqaasuttis gahaa jiru jedhameeti jira. Qaamonni mootummaa dararaa kana kan jabeessaniif ammoo maqaa ergama wobootii jedhuun akka ta'e namoonni achi jiran kun ni ibsu. Oduu biraatiin miidiyaan guddichi mootummaa naannoo Oromiyaa OBN dhaabbata Meettaatiin fuulli miidiyaa hawaasaa isaa yookiin ammoo akkaawuntiin isaa kan hordoftoota miiliyoona 2tti dhiyaatu qabu Feesbuukii gubbaa haqamuun dhaga'ame. Tibba kana guyyoota 4 dura fuulli miidiyaa hawaasaa OBN kan afaan Oromoo jedhu achi buutee miila Bakar Waaree ta'uun namoonni hedduun waan isaa gaggaafachaa turan. AJM illee dhimmicha akkuma dhaga'een hordoffii taasisuu jalqabe. Sana booda fuulli miidiyaa hawaasaa OBN kun dhabamuu AJMs mirkaneesseera.
ETV lammaffaa duraanii TV Oromiyaa duraaniitii fi OBN ammaa kan ta'e miidiyaan guddichi mootummaa naannoo Oromiyaa kun fuulli Facebook isaanii dhabamuun kun isaaf kan jalqabaati. Dhabamuu fuula miidiyaa hawaasaa OBN kana ilaalchisuun AGM qaamota dhimmicha beekan odeeffannoo argateen dhaabbanni Meettaa dhaabbaticha haquu AGMs mirkaneeffateera. Akka namni dhimma kana beeku jedhutti dhaabbanni Meettaa taatee tibba kana qaamolee mootummaa miidiyaa hawaasaa irratti godhaa jiran hordofuun OBN illee Facebook irraa gaggeessee jedhu namni dhimma kana beeku. Taateen kunis mootummaan paartii badhaadhinaa garee raayyaa miidiyaa hundeessuun akkaawuntiilee sobaa yookiin ammoo feekii heddummeessuun gareen kun akka fuula miidiyaa hawaasaa mootummaa jalatti yaadota gaggaarii kennan erga ajajee bobbaasee booda dhaabbanni Meettaa taateen kun sirrii waan hin taaneef namoota akkaawuntii sobaa hedduu fayyadamanii sobaa mootummaa faarsuun fuula miidiyaa hawaasaa mootummaa isaanii jalatti yaada gaggaarii kennan dhaabbanni Meettaa haqaa jira jedhameeti jira. Torbaanota darban keessa BBC'n gabaasa hojjetee baaseen mootummaan paartii badhaadhinaa garee raayyaa miidiyaa hundeessuun fuulaawwan feesbuukii mootummaa hunda jalatti garee raayyaa miidiyaa jedhamu yaada gaggaarii akka kennu namoota yaada badaa kennan ammoo akka arrabsu mootummaan ajaja dabarsaa ture jedhu gabaasni BBC'n baase. BBC'n dhimma kana quba qabdu jechuun dhaabbata Meettaa illee yeroo sitti gaafatee ture. Dhaabbanni Meettaa gareen ijaarame kan mootummaa Itoophiyaa fuula feesbuukii sobaatiin faarsu heddummachuu arguun fuulaawwan sobaa akkasii ammoo akka haquu fi fuulaawwan yaadni gaggaariin jalatti kennamanis akka haqu dhaabbanni Meettaa BBC'dhaaf barreeffamaan deebisaa kenneen ibsee ture. Sababa kanaan OBN illee dhaabbata mootummaa guddaa ta'ee osoo jiru yaadni wal fakkaataan akkaawuntii sobaatiin OBN jalatti kennamu waan guddateef dhaabbanni feesbuukii kun OBN illee gaggeesse jedhameeti jira. Gama biraatiin gareen dhaabbata miidiyaa hawaasaa OBN hunda hordofu miidiyaa hawaasaa OBN fuula feesbuukii isaa kana deebisuuf jecha dhaabbata Meettaa faana guyyoota darban mari'atus deebisuu hin dandeenye jedhameera. Ta'us garuu ammatti OBN oduuwwan hojjetu hunda gama fuula miidiyaa hawaasaa OBN Horn of Africa kan ta'een dabarsaa jira. Ta'us garuu OBN dhimma kana ilaalchisuun ammatti waan jedhe hin qabu. Oduu biraatiin godina Halaabaatti balaa lolaa cimaa mudateen namoonni 5 lubbuu dhabuun ibsame. Godina Halaabaa aanaa Weeraa Diijjoo fi magaalaa Qullitootti rooba cimaa roobuu hordofee balaa lolaa mudateen lubbuun namoota 5 darbuu miidiyaaleen biyyattii gabaasaniiru. AGM ganama kana odeeffannoo kaleessa galgala argate isin biraan ga'een namni tokko du'uu gabaafnee turre. Haa ta'u malee odeeffannoon guyyaa kana sa'aatii booda Halaabaa irraa ba'e akka agarsiisutti rooba cimaa Halaabaatti mudateen namoonni du'an namoota 5 jedhu. Rooba cimaa kaleessa waaree booda sa'aatii 9 daqiiqaa 30 irraa eegalee roobeen balaan kun mudachuu waajjirri koominikeeshinii giddugaleessa Itoophiyaa ibseeti jira. Walumaa galatti rooba cimaa Itoophiyaatti roobaa jiru lubbuun namaa darbaa jira jedhameeti jira. Roobni roobaa jiru kun ammoo baha Afrikaatiif yaaddoo uumuu itti fufeeti jira. Oduu biraatiin Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmad hojjettoota piroojeektii caakkaa hojjetaa jiraniin baga ayyaana geessanii jedhan. Bulchaan Itoophiyaa ayyaana du'aa ka'uu Iyyasuus Kiristoos sababeeffachuun hojjettoota piroojeektii caakkaa hojjetaa jiraniin addatti baga geessanii jedhaniiru. Abiyyi Ahmad sagantaa affeerraa laaqanaa qophaa'e irratti argamuun hojjettoota kanneeniin baga ittiin isin ga'ee jechuun ergaa hawwii gaarii qaban kana dabarsaniif. Ministeerri muummee Itoophiyaa ergaa hawwii gaarii jara kanaaf addatti kan dabarsaniifis hojjettoonni piroojeektii caakkaa hojii cimaarra jirus jedhaniiti jiru. Kanaaf ammoo addatti isaan baasuun ayyaanicha ergaa baga geessanii dabarsaniif. Daawwattoota keenya odeeffannoon galgala kanaaf qabanne kanuma. Odeeffannoo kanaaf kan biraatiin angolitti dachaa nutti yeroo gaarii qabaadha.